Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arras deebinee jirra. Har'a aappii shabakaa bilaashaa osoo hin taane warroonni daataan keessan isin jalaa dadhabaa ta'e akkasuma waayifiin keessanis isin jalaa dadhabaa ta'e furmaata isaa qabannee dhufnee jirra. Hamma dhuma viidiyoo kanaatitti obsaan nu waliin turaa isiniin jenna. Gamanumaan gara barnootaatti. Egaa waan waayifii keessanii fi daataa keessan isin jalaa dadhabsiisu furmaata isaa argachuudhaaf Google Chrome namni jawwaalli hin qabne hin jiru jechuudha. Google Chrome kanarra seennee yeroo takka. Erga Google Chrome keessa gasseenne ammallee tuqaa sadiin gubbaa tanarra gattoyna. Seetingi hajoo kanarra gadhoyna ammallee. Erga seetingi irra gadhoyne booda akkanatti xiqqasho oloofna jechuudha. Ammallee seetingis hajoo ni jira. Isa kanarra gadhoyan. Ammallee obsaan akkanatti xiqqasho olooftan jechuudha. Erga kanatti olooftanii ammallee data store hajoo kanarra gadhoyta yeroo takkaaf. Kunoo haala kanaan wanni daataa keessanii fi waayifii keessan isin jalaa dadhabsiisu jechuudha. As keessatti walitti qabamtee teessii anammaantanaan irraa gube saniif waa xiqqoo jechuudha. Guutuudha turte hangam qabdu as keessa. Ammatti as keessa seentanii irraa haquudhaan daataan keessan isinii jabaata. Waayifii illeen akkasumatti saffisaan isinii hojjeta jechuudha. Waan kana hunda ifirraa gubuudhaaf jechuudha. Barreeffama jalaa kanarra yeroo takkaaf gadhoyna. Ammallee kaleer ka jettu kanarra yeroo takkaaf gadhoyna. Haala kanaan ifirraa gubdaniiti jirtan jechuudha. Ammaan tana amma booda waayifiin keessanii fi daataan keessanii saffisaan isiniif hojjeta jechuudha. Barnoonni har'aa asirra raawwata hanga barnoota birootiin walitti dhufnutti nagaan nu turaa isiniin jenna.